Barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa 8ffaa. Barnoota keenya guyyaa har'aatiin immoo CapCut keessatti viidiyoo keenya yeroo editii goonu akkamittiin tekstii akkaataa ittiin aaddiitti goonu waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kun waan isin fayyaduu fi faavooraayitii jala keejuudhaan eegala. Okay guys, yeroo nuti haasofnu viidiyoo keenya irratti barreeffamni kaapshinii bakka kana galee wanta nuti haasofnu bakka kanatti akkamitti akka barreeffamuni isinitti agarsiisa jechuudha. So karaawwan lamaan isinitti agarsiisa waan ta'eef step by step aga xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irratti bakka kanatti barreeffama barreessuudhaaf gara gadii kana maal kan jedhuna text kan jedhu kan hidhamna jechuudha. Text kan jedhu kana gaafa jala gaafa dhunu wantoota lamatu jira innis aadde textiidhaa fi auto captionii. Aadde textiin maanuwaal harka keenyaan kan barreessinudha. Auto captionii immoo ofii isaatiin AI fayyadamee captionii bakka kana kan nu gashuudha barreeffama jechuudha. So warreettan kan lammeen step by step isinitti agarsiisa waan ta'eef aga xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Jalqaba garuu fakkeenyaaf egaa jalqabuu fi aadde text kan jedhu kana keessanii seenna. Aadde text kana keessa soon seenini maal goona jalqaba dursinee viidiyoo keenya akkaataan itti haasaa isaanii dhaggeeffannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo banne chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa chaalenjii viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa jalqaba irratti soo isa kanan barreessuu barbaade waan ta'eef aadde text kan jedhu kana keessa nan seena. Ergan seenee booddee haala kanaan naa fida. Barreeffama koo sanaa yookiin iddoo biraatti text isaa barreeffattee dhuftee koppii gochuu ni dandeessu. Okay, haala kanaanii dhufee bakka kana naa galee jechuudha. Chaalenjii barnoota viidiyoo editingii guyyaa 30 barsiifamu keessaa kan jedhu wantoota baay'ee bakka kanaan sirreessa jechuudha. Fakkeenyaaf tempileetii adda addaa fayyadamuu ni danda'a, foontii sirreessuu ni danda'a, istaayilii, effektii, animeeshinii wantoota adda addaa sirreessuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani effektiitti immoo foontiinis naateera kun foontii bareedaadha. Kan barbaadan filachuu dandeessu foontii baay'ee jira isini. Okay, inni kan biraa istaayilii kana jedha saayizii isaa sirreessuu dandeenya. Wantoota baay'ee sirreessuu dandeessu strookii isaa, giloo isaa, shaadoo gashuu yoo barbaanne wantoota adda addaa barreeffama kana irratti kan hojjetu baay'eetu jira jechuudha. Isa kana viidiyoo dheeraa isaa YouTube irra isiniif kaa'eera. Deemtanii hordofuu dandeessu. So fakkeenyaaf amma kan isitti agarsiisuu barbaade effektii gala seenii isitti agarsiisa. Effektii gala wantoota barbaade effektiiwwan gosa baay'eetu jira jechuudha bakka kana. Effektiiwwan sanneen keessaan kan hin barbaadin fedha fakkeenyaaf kan jaaladhe waan ta'eef isinitti agarsiisuudhaaf kan nan filadha. Erga filadhee booda animeeshin kan jedhu kan nan filadha. Animeeshinii kana keessaa kan hin barbaade tokko nan filadha jechuudha. Fakkeenyaaf kana jaaladheera. Chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti amma kanaatti dureeshinii isaa nan dabala jechuudha akka barreeffama godhu kana adeemutti. Dureeshinii kun hambuta. Chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa guyyaa chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa guyyaa afaan koo wajjin galaaraa jechuudha dhufe jiraat goone keessaanii baana. Erga keessaa baanee booddee bakka kana dhufee barreeffamni kun nuuf galee jira jechuudha. So nuti maal goona amma lafanni ga'ee dhaabatu barsiifamu keessaa amma jirutti dhaabneera. So kanaan booddee xiyyoo kanaa bunni bakka kanaaniif hinna. Ammas kan biraa atti gochuu barbaanne barreeffama kana koppii goona. Erga dapilikeet goonee booddee qabnee gara kanaaniif hinne jechuudha. Erga gara kanaaf hinne booddee barreeffama kana dhibee lama dabilii gochuudhaanii yookaan barreeffama bakka kana dhannee dabilii lama tuquudhaanii ediitii goonee ammas immoo haataa kan biraa saame immoo irra gashinee haala kanaanii barreessuu ni dandeenya jechuudha. Ediitii gochuu ni dandeenya. Inni kun maalidha? Aaddi tekstiidha jechuudha. Inni kan biraa immoo auto caption gara gadii kana auto caption kan jedhu kana keessa nan seenaa jechuudha. So as keessaa akkaataan itti barraa'u kan hin barbaade filadheeni maal nan godha? Generate nan godha. Inni kun warroota afaan Ingiliffaan hojjetanii fi dogoggora tokko malee isin hojjeta. Afaan Oromoodhaan garuu erga inni generate godhee booddee kaapshinii keenya sana ediitii goonaa jechuudha. Waaw, amma ofii isaatiin generate godhee jira garuu generatiin kun isa sirrii miti jechuudha. So kana gochuudhaaf jalqaba maalan godhanii mallattoo kana keessaa tokko tuqeen gara gadii kana istaayil kan jedhu nan tuqa jechuudha. Erga istaayil kan jedhu tuqee booddee maalan godha template kan jedhu kana keessaa kan hin barbaade ittiin nan jijjiiradha jechuudha. Kaapshinii keenya akkamitti akka barraa'u kan hin barbaade irra nan keedha template kana filachuudhaani. Fakkeenyaaf haala kanaan warreettan kana keessaa jechuudha bifan ittiin barra fakkeenyaaf kanaan filadhanii. Chaalenjii barnoota amma chaalenjii kan jedhu Ingiliffa waan ta'eef chaalenjii barreede kana. So chaalenjii barreessa jedhu kana maalan godhaa ediitiin godhee barnootan jedhan immoo barnoota. Waaw, barnootan jedha. Raayitii nan godhe jechuudha. Chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 chaalenjii barnoota kan jedhu bakka kana galee jira. Ala nama editingii kan jedhu viidiyoo editingii kan jedhamu bakka kanadha jechuudha. So kana editii gochuudhaan maalan godha barreeffama kana alta kanan tuqa. Ergan tuqee booddee gara gadii kana edit caption kan jedhu ni jira. Edit caption keessa nan seena. So barreeffamichi bakka kanadha jechuudha. Inni amma so kanaan booddee barreeffama kana alta tuquudhaani editii nan godha kana jechuudha. Maaliif haasaan sila haasaame sanani barreessa jechuudha bakka sanatti fakkeenyaaf kana irraa nan balleessa. Viidiyoo editingii guyyaa 30 ture keessaa kan jedhu barreessira waan ta'eef raayitii nan godha jechuudha. Raayitii nan godha. So kanaan booddee isin dhaggeeffachiisa. Chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa kan jedhu amma kanatti jechuudha. So ammasii xiqqoo jalaa nan bute jechuudha. Bakka inni kee xumuru jechuudha. So fakkeenyaaf chaalenjii barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 barsiifamu keessaa guyyaa 7 akka haala kanaanii
barreessuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti TikTok irratti waan ta'eef xiqqoon dheerata waan ta'eef gabaabsee so isin immoo viidiyoo kana YouTube koo jala Teeraa Digital Skill kan jiru jala seentanii ilaaluu dandeessu. Barnooti keenya irraa kana fakkaata waan hordoftaniif galatooma nagaan tura.